Naannoo Oromiyaatti waggoottan sadan darban dinagdee dandameensa dhugoomsuuf hojii hojjetamaa tureen milkaa'ina argamaa jiraachuu Koomishiniin Karoora Misooma Mootummaa Naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Koomishiniin Karoora Misooma Mootummaa Naannichaa ibsa addatti Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatiif kenneen naannichatti waggoottan sadan darbanitti galmoota gurguddoo 4 wabii nyaataa mirkaneessuu oomisha alaa galan biyya keessatti bakka buusuu alergii guddisuu carraa hojii uumuu qabamee hojjetamaa tureen bu'aa gaariin argamaa jiraachuu beeksiseera. Koomishinichatti bakka bu'aan damee ordoffii fi gamaagama misooma raawwii karoora mootummaa obbo Biraanuu jira. Cabiinsa dinagdee akka biyyaatti mudatee furuuf naannoo Oromiyaatti tarkaanfiiwwan haaraan bocamanii hojiirra oolaa jiraniin baadiyyaa fi magaalaatti bu'aan ajaa'ibsiisaan argameera jedhan. Waggoota lamaan sadan darban kana keessatti waluma yaadachiisu bara oomisha 2011 fi 2012tti qonni keenya bal'inni lafa qotamaa ture irraa ilaaltan naannoo miiliyoona 6.1 hektaaraan kan ture bara oomisha 2014 fi 2015 keessatti immoo gara hektaaraan miiliyoona 6.7tti dabaleeti kan jiru. Oomishuma keenya irraa fudhattanii ilaaltan bara oomisha 2011-2012tti naannoo miiliyoona kuntaala miiliyoona 175 fi tuqaa 6.5 kan ture bara oomisha 2014-15 irratti immoo naannoo miiliyoona 200 miiliyoona 3 ol oomishni irra sassaabameeti jira jechuudha. Itti fayyadama teekinooloojii fi callaa guddistuu naannichatti fooyya'aa waan dhufeef oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bultootaa dabalaa jiras jedhaniiru. Itti fayyadamni teekinooloojii keenyarra baay'ee dabalaa kan ture. Callaa guddistuu sanyiin filatamaa keenya xaa'oo uumamaa biyyee gabbisuu kana wajjin qabate keemikaalota farra aramaa wajjin qabate farra ilbiisota adda addaa wajjin qabate karaa guutuu ta'eedhaan oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluu wajjin qabate hojii guddaan hojjetameeti kan jiru. Egaa oomisha dabaluu miti lafa bal'inaan dabaluu miti callummaan illee hektaara tokkorraati kan argamaa ture sun qabatamaan kan dabalaa tures ta'uusaa namatti agarsiisa jechuudha. Damee bunaatiinis qophii biqilaa bunaarraatii kaasee kunuunsa bunaaf godhamu wajjin qabate damee kanallee hojiin guddaan hojjetameeti kan jiru. Hojii qabeenya uumamaattis callaaf callummaa keenya dabaluu keessatti gumaacha olaanaa waan qabuudhaaf naannoo kanatti illee hojiin misooma sululaa hojiin ashaaraa magariisummaa akka naannoo Oromiyaatti fakkeenyummaa karaa qabuudhaaf addunyaa irratti illee biyya kana beeksisuu karaa gumaachuu danda'uudhaan hojiin guddaan hojiin bal'aan hojjetamaa turanii jiru jechuudha. Hojii qonna magaalaatiinis oomishaa fi oomishtummaa babal'achaa jiru eeruun investimentii naannichatti dabalaa dhufeen carraa hojii bal'aan uumamaa jiraachuus obbo Biraanuun himaniiru. Magaalaa keessattis inisheetiivoonni adda addaa bocamanii jireenya magaalaa kan fooyyessan wabii midhaan magaalaa kan mirkaneessuu danda'an carraa uumuu kan danda'an magaalaa keessattis hojiin bal'aan hojjetamaa tureeti kan jiru. Misooma aannanii irratti misooma lukkuu irratti misooma dammaa irratti horii gabbisuu wajjin waliin qabate wanti guddaan hojjetameeti kan jiru. Keessumaa immoo mootoo nyaata borookoo irraa kan jedhu kun hunduu lafa qabu irratti ispees qabutti ogummaadhaan deeggarame nyaata isaa boroosoo irraati fayyadamee wabii nyaataa isaa mirkaneessuu wajjin waliin qabate wanti guddaan hojjetamee jira jechuudha. Magaalaa keessatti kilaastara keessatti kan ilaallu investimentiin illee waggoota 2-3 kana keessatti waan hedduu dalagamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Piroojeektoota adda addaa qopheessuudhaan carraa uumuudhaan kaapitaala guddaa galmeessuudhaan damee magaalaa keessatti investimentiin illee guddaatu hojjetamee jira. Carraa hojii uumuu keessattis wanti bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Gama hawaasummaatiinis lammiilee dorgomaa ta'e horachuuf tajaajila fayyaa dhaqqabamaa ta'e hawaasaaf kennuuf hojii hojjetamaa tureen milkaa'ina argamaa jiru abdachiisaa ta'uu himaniiru. Damee hawaasummaa keessatti galmoota lamatu qophaa'anii jiranii galminni jalqabaa dorgomummaadha. Inni lammaffaa ammayyummaadha. Dorgomummaa keessatti egaa saayinsii fi teekinooloojiidhaan sabni kun dorgomaa akka inni ta'u barnootaaf ogummaadhaan dorgomaa akka inni ta'u dinagdummaadhaan oomishtummaadhaan dorgomaa akka inni ta'u sirna ijaarrateerree sirna diigamuu hin dandeenye diriirfatamee isaanillee kan dorgommaa ta'u naannoo kanatti dorgomummaa wajjin waliin qabate hojiin guddaan xiyyeeffannoo addaadhaan hojjetamaa tureeti kan jiru. Ammayyummaadhaanis
qulqullina jireenyaa wajjin waliin qabate standard of life quality of life jedhamu sana wajjin waliin qabate illee wanti bal'aan hojjetameera. Nyaataaf sirna nyaataa irratti waan guddaan hojjetameera. Lammii dorgomaa ta'e, lammii barate, lammii waa hundumaadhaan addunyaa faana tarkaanfatu gochuuf waliin qabate manneen barnootaa babal'isuu wajjin waliin qabate wanti guddaatu hojjetamaa turee jira jechuudha. Inisheetivoota damee hawaasummaa keessaa barnoota irratti waan guddaan dalagamaa turee jira jechuudha. Mootummaan tarkaanfii haaraadhaan, xiyyeeffannaa haaraadhaan, addaadhaan, gaggeessummaa addaadhaan sagantaa nyaata barattootaa kanaan dura kan hin turre hirmaannaa hawaasaadhaan iddoo 7,114 irratti naannoo barattoota miiliyoona 5 ol yeroo barattoota nyaachisuu eegaluun kun waan guddaadha jechuudha. Damee fayyaa wajjin waliin qabates wanti bal'aa hojjetamaa turanii jiru jechuudha. Inisheetivoonni hedduun karaa seektara kanaas bal'aan qabamee akka mootummaatti waan guddaatu dalagamaa jira jechuudha. Humnoota waloo hojiirra oolaa jiranis bakka humna mootummaa ga'uu hin dandeenye hawaasa hirmaachisuun hojii hojjetamaa tureen bu'aawwan gaggaariin argamaa jira jedhan. Jijjiiramni guddaan jiru keessaa utubaawwan arfan kana mootummaan qopheessee deemsa hojii keessa gasheeti kan jiru. Inni jalqabaa buusaa gonnofaadha. Naannoo buusaa gonnofaa wajjin waliin qabatee naannoo kanatti walitti dhufeenya uummataa akka inni cimu gochuudhaan tokkummaan akka cimu gochuudhaan aadaa wal gargaarsa akka jiraatu gochuudhaan lammiidhaaf akka yaadu gochuudhaan waan guddaatu hojjetameeti kan jiru. Gama kaaniin miseensota buusaa gonnofaa haaraa horachuu wajjin waliin qabatee galii miseensota kanarra sassaabu immoo uumamaanis ta'u namtolcheen rakkoo uumame kana lammiif qaqqabu wajjin waliin qabatee uummata rakkoorraa irra ga'ee aantummaatti agarsiisuu qaqqabu wajjin waliin qabatee buusaa gonnofaa kana irratti hojii guddaan hojjeteera. Inni tokko buusaa gonnofaa wajjin waliin qabatee hojii bal'aa hojjetamaa ture jechuudha. Gaachan sirnaadhaan hanga bara baay'ee 2015 miiliyoona 2.5 kan dhiyaatu ijaaramanii nageenya naannoo isaanii akka isaan eeggatan nageenya waarawaa ta'e mirkaneessuudhaaf gahee isaanii akka isaan gumaachan uummanni kutaa hawaasaa adda addaadhaan ijaaramee gurmaa'ee nageenya isaa akka inni mirkaneeffatu hojiin bal'aa hojjetameeti kan jiru. Kan tajaajilamummaa wajjin waliin qabatee bara 2012tti biliyoona 13.6 ture kan tajaajilaadhaan qarshiin walitti qabamee hojii piroojeektii adda addaa hojjetamaa kan ture. Bara 2015tti yoo ilaalle biliyoona 72.2 irra ga'eera jechuudha. Bakka mootummaan hin qaqqabne rakkoo hawaasni qabu qoratamee naannoo kanatti hirmaannaa uummataadhaan piroojeektoonni gurguddaa hojjetamaati kan jiru. Mana murtii aadaa wajjin waliin qabatee as keessattis hojiin guddaan dalagamee jira jechuudha. Keessumaa dhugaan dhokatee ture mana murtii idilleetti kan hin baane aadaa safuu oromummaadhaan waan ilaalamuuf namni dhugaa dhabee asiif achi deddeemata dhugaa isaa irratti argachuu eegaleera jechuudha. Mootummaan naannichaa karoora xiiqii qaba milkeessuuf qormaatilee gara carraatti jijjiiruun baay'ina ariitii fi qulqullinaan hojii hojjeteen injifannoon argamaa jiru milkaa'ina badhaadhinaa kan agarsiisudha jedhaniiru. Karoora xiiqii akka waliigalatti qabanne kana dhugoomsuuf mirkaneessuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaa godhee aarsaa barbaachisu kaffalee hawaasa gurmeessee ijaare sochoosee biyya kana ijaaree kanaan geessee jira anjoo amantaan qaba. Akka biyyaatti naannoon kun naannoo guddichadha, naannoo murteessaa dinagdee keessattis qooda taphatu olaanaadha waan ta'eef hawaasummaa keessattis ga'insa olaanaa waan ta'eef rakkoolee yookaan qormaatilee kana dandamachuudhaan biyyi kun biyya taatee akka itti fuftuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii jajjabeessaa boonsaa abdii namaa laatudha jechuudha.